Saayinsii narsiingaa yuunivarsiitii Gocharratti uumame. Kanaafuu Gocharratti yoo uumamu maalirratti xiyyeeffannoo kennaadha. Inni tokkoffaa qonna irratti, inni lammaffaa fayyaadha, inni sadaffaa teekinooloojii fi injiinarii irratti. Kanaafuu gara maaddii amma reef na gaafatte san irratti gama qonnaatiin waa hedduu hojjetaa jirra. Irrigeeshiniidhaan qamadii gara hektaara 12 ol gama oomishneetiniin uummata keenya bira gahaa jirra. Kanaan reef waa'ee maaddii kaasee irraa isarratti waa guddaa hojjetaa jirra. Fuduraa fi muduraa irratti waa hedduu hojjetaa jirra. Qamadii, xaafii, lukkuuwwan, caacoowwan uummataaf raabsaa jirra jechuudha. Sanyii oomishuu irratti, raabsuu irratti waa hedduu hojjetaa jirra. Gara fayyaatiin immoo uummata keenya dhibee irraa eeguu irratti qorannoowwan hedduuwwan hojjetamaa jiran jechuudha. Gama hospitaalatiin hospitaala haarawaa ka adda ta'e daa'immanii fi haadholiidhaaf barana eebbifamnee hojiitti galaa jirra. Kanaafuu dhibee haadholii fi daa'imman ittisuu irratti da'umsi haati takka manatti akka hin deenye godhuu irratti hospitaalli keenya uummata keenyaaf faayidaa guddaa kenna jechuudha. Kanaafuu achirratti qorannoo fi qo'annoon tajaajilli hawaasaa jiddu galeessa uummata ka godhate hedduutu hojjetamaa jira jechuudha. Kanaan kaa uummata keenya bira gahaa jirra jechuudha akka yuunivarsiitii Arsiitti. Gama tajaajila hawaasaa tokko tuqeen ture gama dijitaalaati waan hojjetaa jirru. Innumti kun hawaasa keenya bira gaafa gahu community serviceedha. Wannum amma kaase fakkeenyaaf naayitiroojinii dhangala'aan kun, sanyiin kormaa kun, sanyiin midhaan garaagaraa amma kaafne kun, sanyiin lukkuu kun, inni kun tajaajila hawaasa keenyaatiif oola. Gama fayyaatiin gaafa ilaallu qorannoo baay'ee hojjenna jedheera. Qorannoo kana yeroo hojjennu kophaa keenya miti. Idil addunyaarraa namoota sirriitti muuxannoo qaban finneeti kan nuti hojjennu. Fakkeenyaaf hawaasa keenya keessatti gadi baanee kan akka moora ijaa, kan akka kaansarii qoonqoo kan akkamuu irratti sirriitti hojjetaa jirra. Meedikaal iskiriiningii yookiin immoo adda baasuu achumaan immoo adda eega ba'ee booddee dhukkuba daddarbaa ta'uu danda'a, daddarbini ta'uu danda'a yaala akka isaan argataniif isa kana irrattis hojjetaatiin jirra. So waan baay'ee hojjetaa jirra waan ta'eef waan muraasa isiniif kaasuufani kana kaase gama fakkeenyaaf biizinasiitiin interpreneurship uumuu irratti aadaadhuma isaayyuu gara biyya keessaa fiduu irratti seentara dhaabne irra jechuudha baran. Seentara dhaabne seentara hojii uumuu fi interpreneurship jenne barattoonni keenya hundumti isaanii sana argatanii bahu. Hawaasnis yoo dhufe fakkeenyaaf waan nama yoonaan kaasee nafe bakka itti biizinasii isaanii guddifatan jira. Yaada fidatee dhufa. Yaada isaa sana gara biizinasiitti jijjiirradha yoo jedhe yuunivarsiitiin keenya gargaaree warreen kaan wajjinis biyya Jarman jiru, biyya Ameerikaa, biyya Eeshiyaa keessaa biyyoota akka Kooriyaa, Jaappaan isaan kana biyyoota Afrikaa keessaa biyya 10 ol Keeniyaa dabalatee Ugaandaa, Taanzaaniyaa amma Afrikaa kibbaatti kan deemu jechuudha. Gaanaa isaan kana Senegaal baay'eedha waan ta'aniif keessumaas ni maqaa dha'uu fi biyya keenya keessaas yuunivarsiitii Arsii wajjin hojjennaa, yuunivarsiitota biyya kana keessa jiran wajjiniin in hojjennaa, dhiqqoo wajjiniin in hojjennaa. Soosa kana walitti qabsiifnee jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruudhaaf biizinasi inkubeeshinii immoo qabna. Yaada isaa fakkeenyaaf yaada isaa eega gabbifatee booddee namni leenjii argate, leenjii erga argatee booddee immoo ani waan akkanaan piroodaaktii akkanaan develop gochuufan yaada qaba yoo jedhe oomisha akkanaa uumuufan baasuufan yaada qaba yoo jedhe immoo bakki akka faabrikaatti tajaajiluu danda'a. Waan hundumaa kan of keessaa qabu jechuudha kan qabnu isa sanatti illee fayyadamee hawaasni keenya daangaa daangaatti even godina keenyaan hundaan ga'u, naannoo keenyaan hundaan ga'u, namni yaadan qaba jedhu naannoo biraan laallee dhufee biyya biraan laallee dhufee jechuudha achitti waliin hojjechuu dandeenya. Sun immoo tokkoffaa qabeenya akka oomnu nu godha, innoveeshiniif fayyada, kalaqaaf fayyada. Lammaffaan immoo akkuma beektanii yuunivarsiitiin keenya achi keessaa eega guddisee booda warra barbaadamire otonomii isa jedhamu yookiin immoo of danda'aa mootummaan jedhutti nu deemsisaa jechuudha.